Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsiin irratti nu hordoftan. Nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu isiniin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebinee jirra. Barnoota keenya kanarraa keessatti meeseejii garaagaraa kan namaaf ergitan akkamitti akka isin sirreeffachuu dandeettan isin agarsiisa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha meeseejii yogguu namaaf ergitan meeseejiin isinirraa hin deemu yookiin ammoo isiniif ergamuu dide haala salphaadhaan sirreeffattu. Kanaaf turtii hanga xumuraatti viidiyoo kana wajjin taasisan jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Duraan dursitanii maal gootu? Meeseejii keessan ni banattu jechuudha. Tole meeseejii keessan erga banattanii haala kanatti banattu. Sana booda sara tuqaalee sadan kanarratti kiliik ni gootu. Seetingis ni cuqaaftu. Sana booda maal gootu? More seetingis kiliik gootu. Ammas deebitanii text message gootu. Sana booda message center iddoo kanatti kiliik ni gootu. Sana booda iddoo kanarratti seet iddoo kanatti kiliik ni gootu jechuudha. Sana booda haala kanatti message isiniif ergamuu sirreeffattu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya kanneen jalqabaaf guma chaanal Afrikaa Samsiing haaraa jirtan yoo jiraattan chaanal Afrikaa Samsiing subscribe godhaa. Akkasuma viidiyoo keenya kan daawwattan like share gochuun dagatinaa. Gaafii fi yaada qabdan koomantiirra nuuf kaasaa.